kana fakkaata kottaa haa nyaannu isiniin jedha. في جال الواقع يسني فوايد وردفتوتا ملقيتها توبي كان بيا كيسا في كان بيا على جرتان هندم تكيسا نوبكو جرتان تينا جيني كوتر لو قاريا اسم برانا فاقو سنجر وردفتوتا في جالتان توتا كوي هرأة ملقيتا من قوات رفته هو جتاني مندي حالة قبابا أهوالين هجينا نوجين ترى سنين جدا أسيت كنو باراتي هبابا في شنكرتي أدي في شنكرتي هنو qopheeffadhee jira jechuudha. Ennaa na wajjin tura agaruma viidiyoo kiyyaa jettee isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo'ee turtii gaarii na wajjiniin mandii waliin hojjanna isiniin jedha. Jetti na wajjin tura. Kunuunka baaraatii habbaa fi shunkurtii adii fi akkasuma shunkurtii diimallee itti godhee jira. Na wajjin tura agaruma viidiyoo kiyyaatti isiniin jedha walumaan hojjanna mandii haala gabaabaadhaani turtii gaarii. Hordoftoota kiyya kunoo asitti ruuza qopheeffadhee jira. Asitti immoo gazarii qopheeffadhee jira. Shunkurtii mataa tokko qopheeffadhee jira. Ennaa na wajjin tura. Kunoo asitti shunkurtii ala kana akkatti qopheeffadhee jira. Kana immoo asitti qopheessee jira jechuudha. Erga akka kana daffee maagii fi soogiddaatti goona jechuudha. Nyaata baay'ee mi'aa fi baay'ee namatti tolu walumaan hojjanna isiniin jedha. Agaruma viidiyoo kiyyaatti garuu na wajjin turaasini. Hordoftoota kiyya bilchaatee jira amma nan baasaa jechuudha. Kunuun baasee jira. Kunuun akkuma agartan asitti saanii duwwaa qopheeffadhee jira. Asitti immoo kana qopheessee jira jechuudha. እና asitti zayitii itti qicadha. Irra dabarse harka tokko waan waraabaa jirti jechuudha. Amma kana waliin geenyaa jechuudha. Kana kallattumaan gara bijaajii dabarra. Kunoo haala kanaan jechuudha. Akka malee kiyya bilchaate seenee bilchaate irratti gatee waan hojii biraa hojjechuu deemeef jechuudha. Inna fifformii keessa goonee walitti deebina na wajjin tura. Kunoo asitti immoo distii irra godhee jira. Asitti itti godhaa jira. Kunoo amma zayitii itti godha. Kunoo amma immoo gazarii fi kaarotii itti naqna. Kaarotii fi qaaraa itti jira jechuudha amma.
haga kana malkeettanii jirratti ruuzatti goona jechuudha. Inna kun akkatti waliin geenye wanno gooti qoy ammas goone as keessatti xaffafee jira bishaan isaa jechuudha. Bishaan masaa kanatti dabarsina jechuudha. Kunoo amma immoo bishaan itti naqnaa jechuudha. Bishaan dijaajitii jechuudha kuni. Itti naqee jira. Kun hordoftoota kiyya baasee jira jechuudha. Akkatti diimatee jira jechuudha. Amma immoo asitti kana ruuza kana asitti immoo fahamii qopheeffadhee as keessa kana gadaamnaa jechuudha. Saniin booda zayitii itti naqnaa jechuudha. Zayituun yookiin zayitii itti naqnaa. Kun itti gadi qaraana jechuudha. Kanatti dijaajuma wajjin affannaa jechuudha walitti gadi. Nyaata baay'ee mi'aa fi baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Innaa kana fakkaataa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kooyii viidiyoo biyyoo isinitti tole share like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha.